Champions League Awurooppaa bara kanaatiin kilabni injifannoo isaa parsantaa 100 itti fufsiisee Liverpool qofa. Kaleessa Anfield Roaditti shaampiyoonii dorgommichaa fi yeroo 15 Real Madrid simachuun goolii 2-0 irra aane. Liverpool harka 63 kubbaa to'achuun halkan Real Madrid irratti olaantummaa isaa mul'ise ture. Yaaliiwwan 17 gara goolii Real Madrid yaale keessaa 7 kallattii kan eeggatanidha. Kunis ta'ee cimina goolii eegaa Real Madrid Thibaut Courtoistiin goolii 2 qofti galuun 5 akka hin galleettiseera. Kilaboonni lamaan boqonnaa dura goolii osoo hin galchin bahanii boqonnaa deebii Maakalistarii fi Koodee Gaakboo goolii 2 Liverpool ittiin injifate galchanii. Liverpool tapha Champions League 5 injifachuun qabxii 15 liigicha dursaa marsaachaa nutti darbuudhaaf kilaba dhihaatedha. Real Madrid ammoo taphoota 5 keessaa 3 yoo mo'amu 2 darban ammoo walitti aansuun AC Milaanii fi Liverpooliin mo'amuun marsaachaa nutti darbuudhaaf yaaddoo keessa jira. Imalli Real Madrid taphoota 8 as dhiyoo Liverpool waliin taphateen osoo hin mo'amin tures kaleessa harkaa gufateera. Taphataan sarara jidduu Real Madrid lammiin Ingilaand Jude Bellingham Liverpool yeroo kanatti garee cimaadha, Real Madrid garee cimaan mo'ame jedhe. Ga'umsi Real Madrid yeroo kanattis yaaddoo keessa jiraachuu Jude Bellingham himeera. Shaampiyoonii dorgommichaa fi waancaa dorgommichaa yeroo hedduu kilaba injifatee akkasuma kilaba Liverpoolitti dhukkubbii mataa ta'aa ture injifachuun hammam akka nama gammachiisu eenyumtuu ni beeka. Hedduu gammadeera jedhan leenjisaan Liverpool Arne Slot. Carlo Ancelottiin Kylian Mbappé ilaalchisuun yaada kennaniin yeroon kun isaaf yeroo ulfaataadha, nutis isa gargaarraa, taphatichis akka haala mijataa argatu ni goona jedhan. Tapha birootiin Aston Villaan Juventus waliin taphachuun goolii malee gargar bahanii. Unai Emireetiin kan leenji'u Aston Villaan Juventus caalaa yeroo 8 kubbaa gara gooliitti yaaleera. Isaan keessaa 3 kallattii goolii eeggatanii cimina goolii eegaa Juventusiin osoo hin galin hafanii. Borussia Dortmund goolii 3-0 Dynamo Zagreb injifateera. Jamie Gittens, Serhou Guirassy fi Rami Bensebaanii gooliiwwan 3 Dortmundiif galchaniiru. Bara darbe xumuraaf gahuun waancaa kan dhabe Borussia Dortmund tapha tokko qofa mo'amuun qabxii 12 sadarkaa 4ffaa irra jira. Taphoota birootiin Crvena Zvezdaan goolii 5 fi 1 Stuttgart, Benficaan Monaco, PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk goolii wal fakkaataa 3 fi 2 yoo injifatan, Lille 2 fi 1 Bologna, Stuttgart 1 fi 0 Genoa injifachuun, Celtic ammoo kilab Bruges waliin goolii 1 qixaan xumurani.